Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa Jalduutti, zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaatti, zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo galmeessuun gabaafame. Godina Wallagga Lixaattii fi godinoota Oromiyaa hedduutti qacarrii hojii mootummaaf jecha gochi fokkisaan gudeeddii waliin walqabate qondaalota mootummaan dubartoota Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffannaa uummataa kaase. Sochii guddaan raayyaa ittisa biyyaa gara kaaba biyyattiitti taasifamaa jiru sodaa miseensota sabaan Oromoo ta'an dabalaa jiraachuun isaa gabaafame. Harri gurraandhala 16 bara 2026 kunneen hangafoota oduuti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humnoonni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa keessa socho'an gurraandhala 15 bara 2026 aanaa Jalduu ganda Osolee iddoo addaa Daannoo jedhamutti hattee hidhuun diina irratti tarkaanfii waraanaa milkaa'aa fudhachuu isaanii gabaasni hooggana zoonichaa ni mul'isa. Akka odeeffannoon argame ibsutti loltoonni Waboo tarkaanfii kana bifa qindaa'een raawwachuun humna diinaa irratti miidhaa guddaa geessisaniiru. Tarkaanfii lola kanaan humnoota diinaa irraa kan harkaan qabame yookaan booji'aman loltoota 8 yommuu ta'an kan du'anii fi madaa'an hedduu ta'uun himameera. Gama injifannoon meeshaaleen waraanaa qawwee akaamaa hedduu fi qabeenyi waraanaa biroonis harka Waboo seenuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera. Maddi odeeffannoo kun akka addeessutti tarkaanfiin kun karoora qabsoo bilisummaa Oromoo cimsuu fi sochii diinaa naannichatti dhabamsiisuuf kan fudhatamedha. Dabalataan Waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa keessa socho'u ganda Burqaa Arbichoo keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuu isaa beeksise. Tarkaanfiin kun galgala keessa kan raawwatame yoo ta'u humna diinaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu hoogganni zoonichaa himaniiru. Lola gaggeeffameen humnoota diinaa irraa 4 battalatti yoo ajjeefaman 5 ammoo madoo cimaa ta'uun ibsameera. Kunis sochii diinaa naannichatti taasifamu dadhabsiisuu fi humna ofii cimsuuf kan kaayyeeffate ta'uun eerame. Tarkaanfii kanaan gama injifannoon hidhannoo guutuu waliin qawween akaamaa dachaatuun 2 diina irraa hiikamee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera. Meeshaaleen kunneenis galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolaa jiru jechuun hoogganoonni zoonichaa ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo ta'uu ibsanii qabsoon bilisummaa Oromoo hanga galma ga'utti akka itti fufu hubachiisaniiru. Naannoon Gujii lixaa yeroo dheeraaf iddoo sochiin waraanaa itti mul'atu keessaa tokko ta'uun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, tarkaanfileen akkana haala nageenyaa fi sochii humnoota mootummaa irratti dhiibbaa uumuu danda'eera. Haaluma kanaan Waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaa Zuwaay Dugdaa keessa socho'u gurraandhala 15 bara 2026 tarkaanfii cimaa diina irratti fudhateen loltoota diinaa 15 harkaan qabuun gabaafame. Loltoonni diinaa booji'amanii harka Waboo jiran mirgi booji'amaa seeraan eeggamee fi nagaan jiraachaa akka jiranii fi gara maatii isaanii deebifamanii galaa jiru jechuun hoogganni zoonichaa ibseera. Aanaan Zuwaay Dugdaa fi naannoleen ishee yeroo dheeraaf iddoowwan sochiin waraanaa itti mul'atu ta'uu kan himu hoogganni kun tarkaanfileen akkanaa yeroo gara yerootti raawwatamuun haala dararrii fi gocha fokkisaa diinni uummata Oromoo irratti raawwatu hir'iseera jechuun dubbataniiru. Injifannoo Waboon galmeessu hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti akka itti fufus beeksisaniiru. Godina Wallagga Lixaattii fi godinoota Oromiyaa hedduutti qacarrii hojii mootummaaf jecha gochi fokkisaan gudeeddeen walqabate qondaalota mootummaan dubartoota Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffannaa uummataa kaase. Naannoo Oromiyaa golee hedduutti dubartoonni Oromoo hojii mootummaa argachuuf yeroo iyyatan ulaagaa qacarrii seera qabeessaan osoo hin taane doorsisaa fi miidhaan saalaa qondaalota mootummaan irra ga'aa jiraachuu toora miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan gabaafamaa jira. Gochi kun safuu fi aadaa uummata Oromoo cabsuu fi mirga dubartootaa irratti miidhaa cimaa geessisaa jiraachuu himachuun uummanni balaaleffannaa jabaa dhiyeesse. Haal kanaan godina Wallagga Lixaa buufata filannoo innaan Goobiilaa keessa kan filataman miseensi caffee Oromiyaa obbo Gammachuu Dabalaa jedhaman dubartii abbaa manaa qabdu tokko waliin aangoon siif kenna jechuun waajjira keessatti yeroo waliin ciisaan viidiyoon daqiiqaa 5 ta'u toora miidiyaalee irratti tamsa'eera. Viidiyoo kana keessatti gochi mul'ate aadaa fi duudhaa hawaasaa cabsuu isaa fi aangoo mootummaatti fayyadamuun miidhaa raawwatame ta'uu isaa irratti marii cimaa kaaseera. Dabalataan gochaa fakkaatan akkanaa turtii torbee 2 hin caalle duratti godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gindabarat keessatti dubartii tokko irratti raawwateen jireenyi ishee akka diigame gabaafamee ture. Uummanni Oromoo gocha kana safuu fi duudhaa Oromoo kan faallessu akkasumas kabajaa dubartootaa kan sarbu jechuun balaaleffachaa jiru. Keessumaa aangoo mootummaa fayyadamuun hojii fi carraa jireenyaa dubartootaa irratti dhiibbaa uumuun yakka ta'uu qaba jechuun qaamoleen hawaasaa garaagaraa yaada isaanii ibsataniiru.
Gabaasni toora miidiyaa hawaasaa irratti ba'aa jiru kun mootummaa naannichaa fi qaamolee seeraa irraa ibsa fi tarkaanfii hatattamaa akka barbaadu gaaffii kaasaa jira. Namoonni hedduun dhimmi akkasii qulqulleeffamee seeraan ilaalamuu fi dubartoonni miidhaman eeggannoo fi deeggarsa akka argatan gaafataniiru. Dhimmichi hanga ammaatti qaamolee mootummaa irraa ibsa mootummaa ifaa hin arganne. Haa ta'u malee hawaasni qorannoo walaba fi tarkaanfii seeraa hatattamaa akka irratti fudhatamu cimsanii gaafachaa jiru. Rakkoon hojii mootummaa fi miidhaa saalaan walqabate ka'aa jiru kun dhimma dhuunfaa qofa osoo hin taane dhimma safuu hawaasaa, mirga dubartootaa fi itti gaafatamummaa mootummaa ilaallatu ta'uu hubatamee mariin bal'aan akka irratti gaggeeffamu barbaachisaa ta'uun isaa ibsamaa jira. Sochii guddaan raayyaa ittisa biyyaa gara kaaba biyyattiitti taasifamaa jiru sodaa miseensota sabaan Oromoo ta'an dabalaa jiraachuun isaa gabaafame. Sochii guddaan raayyaa ittisa biyyaa gara naannolee kaaba biyyattiitti taasifamaa jiru keessatti miseensota keessaa kanneen sabaan Oromoo ta'an hedduun sodaa isaanii miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa irratti ibsachaa jiru. Miseensonni kunneen ergaawwan garaagaraa maxxansaa jiran keessatti yoo gara kaabaa deemne deebinee ni dhufna gaafii jedhuun shakkii fi sodaa isaanii mul'isan. Haal kanaan maatii fi firoota isaaniitti dhaamsa dhaammataniin yoo jiraanne wal argina inni kun maxxansa keenya dhumaati jedhanii yaaddoo hamtuu qaban dabarsaa imalli isaanii gara lolaatti akka ta'e mirkaneessaniiru. Maddi sodaa isaanii inni guddaan haalota siyaasaa fi nageenya yeroo ammaa jiruun wal qabatee sabummaan adda baafamanii miidhamuu danda'uu isaanii akka ta'e ibsamaa jira. Akkasumas muuxannoo yeroo darbee keessatti rakkoolee wal fakkaataa mudatan yaadachuun sodaan isaanii dabalaa jiraachuun himama. Odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa irratti mul'atu kun rakkoo walamantii dhabuu miseensota muraasaa fi hooggantoota waraanaa gidduu jiru kan agarsiisudha jechuun xiinxaltoonni ibsaa jiru. Kunis haala haamilee waraanaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a jedhamee yaaddoo keessa galfameera. Sochiin waraanaa kun maal irratti akka fuulleffatee fi yeroo hammamii akka fudhatu ifatti kan hin ibsamneef ta'us miirri sodaa miseensota sabaan Oromoo ta'an keessa jiru hawaasa bal'aa biratti illee yaaddessaa ta'ee mul'ateera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.